kuno duwwan gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Duwwan keenya gurguddoo tibbanaan dhimmoota siyaas-dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Ministeerri muummee federaalaa Dr. Abiy Ahmed magaalaa Jimmaa, Aggaaroo fi Bashaashaatti hojiilee misoomaa garaagaraa daawwataniiru. Daawwannichaan Baalashaayii daandii mana barnootaa misooma koriidarii magaalaa Aggaaroo fi kan biroo kan daawwatan torban kana keessa. እንዳያችሁት የአባ ጅፋር ቤተ መንግስት ለመቶ ምናምን ዓመት የነበረ ቤተ መንግስት ተደብቆ የነበረ ቤተ መንግስት ነው። አኩማ አገርተን መሰራን ሞቲ አባ ጅፋር ወጋ ዲበ ለኮፍሲሴ መሰራ ዱከቴ ቱሬ አባ ጅፋር በጣም ዋይስ ሰው ነበሩ። ለዜጎቻቸው እና ለተፈጥሮ ግድ ያላቸው ሰው ነበሩ። ተፈጥሮን ጠብቀዋል። ውጊያ እንዳይፈጠር ከፍተኛ ዋጋ ከፍለዋል። አባን ጅፋር ሞቲ ባዬ ጋሪ ኦጌሰ ቤካ ቱረን ለምሌፍ ኡመተ ሳኒፍ ነመ ዲማማን ኡመማ ኤገኒሩ ሎሌ አካ ኢኑመምኔፍ ፋርሳ ሄዶ ከፈለኒሩ አካባቢያቸው እንዲንዳማረ ለልጆቻቸው እንዲሸጋገር ስራ ሰርተዋል። ዜጎቻቸው ከዚህ ወጥተው ወደ ሀጅ እንኳን ሲሄዱ በሆቴል እንዳይቸግሩ ሰው እንዳያስቸግሩ ህንጻ ገንብተውላቸዋል። ናኖን ኢሳኒ በሬዴ ዳሎተት አካ ደርቡፍ ሆጀተኒሩ ለምሌን ኢሳኒ አሲባኒ ሀጂ ወይተ ዴመን bakka bultii akka hin rakkanneef namas akka hin rakkifneef gamoo ijaaraniiሩ በንግድ በጣም የታወቁ ሰው ነበሩ። ዝባድ የጥሪኝ ቡና በመሸጥ ይታወቃሉ። ብዙ ሀብት ከውጭ እያመጡ እጣን እየሸጡ ቅመማቅመም እየሸጡ ቡና እየሸጡ በዚህ ሀብት ደግሞ ሀገር የገነቡ ሰው ነበሩ። አሁን ልጆቻቸው ስራ ጀምረዋል፣ ይቀጥላል። ደልደላኒስ ነማ ባዬ ቤከማ ቱረን ዲበታ ኡርጎፍቱ ገትጀቤሳ ፊ ቡነ ጉርጉሩኒስ ኒቤከሙ qabeenya hedduu biyya alaatii fidanii ixaana mi'eessituu fi buna gurguranii qabeenya sanaan ammoo nama biyya ijaaran turan. Amma ijoolleen isaanii hojii eegalaniiru, ittis fufa. ይህ ጉዳይ እንደ ሐሳብ እንደ ህልም ብዙዎች ተቀብለው መስራት ከቻሉ ኢትዮጵያ ውስጥ 10-15 ከተሞች መፍጠር ከቻሉ ህዝባችን እያደገ ስለሆነ ሁሉም ቦታ ዲግኒፋይድ ላይ ኳሊቲ ላይፍ እንዲፈጠር ማድረግ ይቻላል። መዳለዋ አከውመሙ ጎጆን ይደጋ Gurmaa'insi gandaa rakkoo hawaasaa furaa jiran pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii. Godina Shawaa Lixaa aanaa Aambootti waajjirri gandaa Boojii Gabbisaa fi ganda Goosuu Qoraa hirmaannaa hawaasaan ijaarame eebbifame. Sagantaa eebbichaa irratti ergaa kan dabarsanii pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii gurmaa'insi gandaa rakkoo hawaasaa furaa jiraachuu fi mootummaan naannoo Oromiyaas dhimmoota nageenyaa misoomaa fi kenna tajaajilaa irratti xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jira jedhanii uummannis naannoo isaa eeggachaa hojiiwwan eegalaman kanneen tumsuun misooma naannichaa akka saffisiisu kan dhaaman torban kana keessa. Gamaggamni raawwii hojii ji'oottan ja'an darbanii seektaraalee kiraastara hawaasummaa magaalaa Bishooftuutti qoratame. Fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuu keessatti seektaraaleen kilaastara hawaasummaa hojiilee hedduu baay'ina ariitii fi qulqullinaan hojjechaa jira. Rooratiikii bara kanaa milkeessuu fi hojiiwwan ji'oottan ja'an darban hojjetaman gamaggamameera. Sadarkaa pirezidaantii taanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Obbo Saadaat Nashaa ji'oottan ja'an darbanitti hojiileen hojjetaman ciminaalee hedduu qabaatanis hanqinaalee turan furuufis xiiqiin kan hojjetamu ta'uu himaniiru. Gama seektara fayyaa raabsaa fi dhiyeessii qorichaa fayyadama ambulaansii fi naamusa ogeessaan wal qabatee hojiin hojjetamu xiyyeeffannoo addaa kan barbaadu ta'uu kaasaniiru. Waggoota jijjiiramaas xiyyeeffannoo barnootaaf kennameen hojii gaariin hojjetamanis dhimmoota qulqullina barnootaa fi nyaata barattootaa irratti ammas hojii hedduun kan hafu ta'uu eeranii akka waliigalaatti fayyadamummaa uummata Oromoo mirkaneessuu fi hojiileen kilaastirichaan hojjetaman cimsuu fi kutannoon hoogganuun murteessaa ta'uu Obbo Saadaat kan dubbatan torban kana keessa. Biiroon daandiiwwanii fi loojistikii Oromiyaa maashiniroota qarshii miiliyoona 200 oliin bitaman damee suphaa daandii godinaaleef qoode. Rakkoo hawaas dinagdee gama daandiin jiru furuuf mootummaan naannoo Oromiyaa waliin ga'iinsa ijaarsa daandii hojii guddaa hojjechaa jira. Biiroon daandiiwwanii fi loojistikii Oromiyaas bajeta fandii daandii federaalaa fi kan naannoo irraa argatuun hojii suphaa daandii godinaalee Oromiyaa hundarratti xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Biirichi magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Dukamitti maashinaroota suphaa daandiif oolan
bajeta fandii daandii federaalaa dhaabbataa walatti intarnaashinaal biizines irraa bittaan taasifameen bakka ogeeyyii fi qaamni dhimma ilaallatu argamanitti walharkaa fuudhiinsa taasisee jira. Itti aanaa hoogganaa biiroo fi itti gaafatamaa damee bulchiinsa daandii injiinar Mohaammed Nuur ibsa kennaniin maashinoota gosa 220 ta'an kan wal qixxeessuu fi kan fe'an qarshii miliyoona 219 bituun damee suphaa godinaalee fi kennamuusaa kan himan torban kana keessa. Naannoo Oromiyaatti hojii kenna tajaajila lammummaatiin hawaasa miliyoona 10 ol hirmaachisuun namoota miliyoona 9 ol fayyadamoo kan taasise ta'uu biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa beeksise. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama hundaan hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa cimsuun ijaarsa biyyaa keessatti qooda isaanii akka baatan taasiseera. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa hojii kenna tajaajila lammummaa giddu galeessa godhachuun hojii gama kanaan hojjetamaa ture ilaaluun karoora kenna tajaajila lammummaa bonaa bara kanaa qooda fudhattootaaf dhiyeesseera. Sagantaa kanarratti haasaa kan taasisan hooggantuun biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa Aadde Maabiraat Baacaa uummanni Oromoo duudhaa sirna gadaa ibsituu eenyummaa kan ta'e saba qabu ta'uu ibsanii hojii tajaajila lammummaa uumaa fi uumamaa walitti araarsuun hojiin hojjetamee guddaa ta'uu dubbataniiru. Hojii kenna tajaajila lammummaan manneen jireenyaa 135,035 fi 842 haaraaf suphuun dabarsee harka qalleeyyotaaf kennuu himuun hawaasa miliyoona 10 ol hirmaachisuun hawaasa miliyoona 9.8 fayyadamaa taasisuus himaniiru. Biirolee godinaalee magaalota raawwii hojii gaarii raawwatanii fi sektoroota qooda fudhatanii fi sirni beekamtii taasifameera. Hojii kenna tajaajila lammummaa bonaa bara kanaa hojjetamu keessatti qaamni hunduu akkuma kanaan duraatti qooda isarraa eegamuu bahuu qabaa kan Aadde Maabiraat kan dhaaman torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddootti banaa qabannee kanarratti xumurreerra qopheessee dhiyeessuun kan isin waliin ture Marshaa Shoophaa fi Gaaddisee Taanaa turre. Odeeffannoo dabalataa fi fuula Feesbuukii, Yuutuubii, Teelegiraamii, Tiiktookii fi kallacha Oromiyaa hordofaa isiniin jecha torban oduuwwan kan biroon deebinee hanga dhumnutti nagaan nuuf tura.